Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaan fulbaana 15 bara 2014 dhaggeeffatoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isinitti tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophiin hundee dhimma irreechaa irratti kan qophaa'edha. Qophiin fayyaa hawaasaa immoo waa'ee qalbii cabuu fi miidhaa isaa irratti kan xiyyeeffatedha. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameetii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa an oduu kan sin dhageessisu dhaabasaa Waaqjiraati. Hawaasni Oromoo biyya Swiidin magaalaa Stockholm keessatti argaman ayyaana irreechaa baranaa sirna ho'aan gaggeeffatan. Gabaasaan keenya bakka sanarraa akka nuu ibsetti qophii kanarratti hawaasni Oromoo Swiidin, Noorweey fi Deenmaark keessatti argaman baay'inaan hirmaataniiru. Qophii ayyaana irreechaa magaalaa guddittii Swiidin Stockholm keessatti kabajame kanarratti sirna ayyaana irreechaa fi barbaachisummaa aadaa ilaalchises barumsa akka kenname beekameera. Qophii sanbata darbe gaggeeffame kanarratti Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gargaaruuf illee gargaarsi kan walitti qabame ta'uun beekameera. Galgala kanas aartist Aayiluu Kitaabaa hawaasa achirratti argame akka gammachiise maddi keenya dabalee addeesseera. Mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo mirga isaaniif gaaffii mirgaa uummata isaanii gaafatan qabee hidhuuf adabuu itti fufe. Haa ta'uti uummati karaa adda addaa ammallee fincila isaa gaggeessuu itti fufee jira. Maddi keenya godina Ilubaaboorarraa akka nuu gabaasetti gidduu kana manni murtii mootummaa Itoophiyaa barattoota Oromoo gaaffii mirgaa gaafatan hedduu walitti qabee murtii dabaa itti dabarsee jira. Keessaayyuu manni murtii aanaa Noophaa jiraataa ganda qixaa kan ta'e dargaggoo Abdii Jamaal jedhamu irratti hidhaa kan dabarse yoo ta'e dargaggoon kun garuu umuriinsaa 14 akka ta'e maddi keenya gabaaseera. Kun kanaan otoo jiru pirezidaantii biyyattii kan ta'an Atuu Tashooma dhaamsa baraaraa warra Itoophiyaaf dabarsaniin uummati Itoophiyaa haga fedhetti Ihaadig bara baraan aangoorra yoo ture rakkoo hin qabu jedhan. Dr. Mulaatu Tashooma dhaamsa bara haarawaa ilaalchisanii dabarsaniin akka ibsanitti Ihaadig haga fedheyyuu aangoorra yoo ture rakkoo hin qabu. Akka jecha isaanitti Ihaadig aangoo kan qabates ta'ee aangoorra kan jiru fedhii uummataatiin. Gama biraatiin Ihaadig qawweedhaan mootummaa Dargii kuffisee aangoo qabachuun yeroo garaagaraatti filannoo uummataa diduudhaan aangoorra kan ture ta'uunsaa kan beekamu. Lammiileen Scotland hedduun yeroo murtii uummataan aangoo fi fedhii isaanii murteeffachuuf sochiitti jiranitti warri tokkummaa leellisan gama isaaniitiin waamicha kadhaadhaan wal fakkaatu dabarsuutti akka jiran beekame. Murtii uummataa jimaata dhufu kennamuuf jiru irratti uummati Scotland egeree isaa murteeffachuuf qophii adda addaa gochaa akka jiru beekameera. Hawaasni Scotland hedduun waajjira BBC Scotland keessatti argamu fuulduratti argamuun loogii BBC'n gochaa jirullee balaaleffataniiru. BBC'n mootummaa Biriiteeniif oogee akka uummati tokkummaa filatu dhiibbaa gochaa jira kan jedhan hawaasni Scotland yeroo bilisummaa isaanii labsatanitti BBC'n achi jiraatullee kan warra Scotland kan ta'e dhaabbanni televiziyoonii Scotland Broadcast Corporation akka dhaabbatu waamicha godhaniiru. Akka tilmaama yeroo ammaa jirutti warri Scotland bilisummaa isaanii fudhachuuf qophaa'anii jiran. Mootummaan Awustiraaliyaa duula warra leellistoota amantii Islaamaa Iraaqii fi Siiriyaa keessatti ka'an balleessuuf waraana 600 erguusaa beeksise. Akka oduun karaa adda addaa bahaa jiru ibsetti mootummaan Awustiraaliyaa humna qilleensaa fi waraana addaa erguu kan dirqame gaaffii United States of America irraa itti dhiyaatee fi gochaa shororkeessummaa akka malee sodaachisaa dhufe dhaabuudhaaf murtii fudhate. Duulli kun agamiif akka turu ammatti waan hin beekamneef yeroo murtaa'eef adeemsifamaa jedhameera.
gareen Islamic State jedhaman yeroo adda addaatti warra dhiyaa keessaayyuu gaazexeessitootaaf hojjettoota misoomaa qabuudhaan morma isaanii irraa kutuun viidiyoodhaan addunyaatti mul'isaa jiran. Gochaa kana balaaleffachuunis mootummoonni garaagaraa humna gara Iraaqiif Siiriyaatti bobbaasuuf sochiitti akka jiran beekamaadha. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii hafe walee nagaan nu waari'a. Qophii hundee. Dhaggeeffattoota keenya akka moltaan kun torbaanitti al tokko kan dhiyaatu qophii hundeeti. Qophii hundee har'aa keessatti marii torbaan darbee waa'ee irreechaa ilaalchifnee keessummoota keenya biyya Austraaliyaa, Neezerlaandii fi Noorweey jira waliin goone itti fufiinsa isaa fi akkasumas keessummoota biraallee ni qabna waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya torbaan darbee gaafa sanbataa marii keessummoota keenya sadii Austraaliyaa, Neezerlaandii fi Noorweey jira waliin goone irratti ayyaana irreechaa bara kana haala addaatiin qopheessuutti akka jiran nuuf ibsuun isaanii kan yaadatamuudha. Kanuma wal qabatee qophiin kun biyya garaagaraa keessattis akkamiin akka deemu dhaamsa jiru sinii dabarsinaa dursinee garuu mariidhuma torbaan darbee goone irraa eegalla. Obbo Abdataa isinoo Oromoon maayinni wanti inni bara kana walii kennuu qaba jettanii akka dhaamsaatti dabarsitan. Akkuma obboloonni koo kun jedhanii inni dura Oromoon uffata gaafsan uffannu uffatullee uffata qulqulluu baay'ee nama irraa bareedu uffata filatee gaafsana kana filatee uffachuu qofaa osoo hin taane keessi isaallee akkamatti lafeensaa keessi qulqullaa'uu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf amma namni qurrama walirraa qabu, namni haalota adda addaatiin walitti bu'iinsa qabu, hundumtuyyuu fixatee gaafa dhiifama wal gaafatee keessi isaas uffanni isaas qulqullaa'ee mul'atuu danda'udha guyyaan suni. Kanaafuu inni baranaa kuni qulqullummaatu nurraa mul'achuudhaaf deema. Akkan argutti uummata keenya amma namni wanta xixiqqoo adda addaatiin qurrama walirraa qabu hundumtuyyuu qurrama sana dhiisee kana booda nagaa walii buusee nagaa waliif fuula nagaatiin walitti dhiyaatee afaan nagaa walitti dubbatee yeroo ittiin yookaan immoo ennaa inni itti biyya isaatiif uummata isaatiif saba isaatiif haalota amma jiran kana rakkinoota amma jiran kanaaf garagalee inni itti fala barbaaddatudha barri kuni. Kanaafuu qulqullummaatu irraa eegama. Qulqullummaa uffataa qofaa osoo hin taane qulqullummaa keessa keenyaa kan haalota adda addaatiin waan dhala namaa keessa jiru namoonni walitti bubu'anii isa sana fuudhanii bakka adda addaatti hirkisanii ittiin walirraa faffagaachaa jiran hundumtuu bara baranaa nurraa cabee nurraa badeetu nageenyi waliigalteen badhaadhinni kun hundumtuu baritti nu simachuudhaaf yookaan immoo nuti simachuuf itti adeemnudha barri kuni. Kanaafuu nu eeggata bara baranaa bakkuma hundaayyuu jechuudha. Addangaatu qophii keessan keessatti galma keessattis qophii akka qabdan torbaan darbe marii goonerraa nu ibsitee turte mee maal gootu galma keessatti qophii akkamii qabdu?
galma keessatti maaltu ta'aa yoo jettee workshooppii yookaan barumsa sirna gadaa Oromoo fi irreechi maali aadaan gubaa Oromoon maaliif gubaa yeroo akkamii gubaa irreechi yeroo akkamiitu isa jedhu itti aansee obbo Guddataatu nuu kennaa dura garuu barumsa piroofeesariin jalqabnaa odoo sanan ta'in akka malkaarraa galee namni saatii 5 irraa jalqabeeti galma seenaa 5 irraa jalqabee galma seenee bakka qabattaa saatii 6 irratti sagantaa irbaataa qabnaa irbaata isaa nyaataa eega irbaata nyaatee booda gara barumsaatti seenna jechuudha. Barumsa eega warri barsiisu fixatee walakkaatti boqonnaa sagantaa buna dhugaatii qabnaa inni sunis akkuma aadaa Oromootti buna danfifnee akkasitti egaa sagantaan keenya kana fakkaata sana booda sagantaa bashannanaa qabnaa uffata agarsiisa uffata aadaa qabnaa diraamaa gabaabaa waa'ee aadaa irratti of ta'uu isa jedhu irratti ni qabnaa walaloolee garaagaraa ijoolleen ni dhiyeessiti faaruu qubee afaan Oromoolee ijoollee xixiqqoo maarfachiifna jenneerra egaa walumaa galaa itti bultiidhaan galma qabannee isaan guutuu Oromoo waliin bulee mammaaksa raagoo waan kanallee keessatti qaqqabneerra kana fakkaata sagantaan waan inni godhuu qophoofne kana uummanni keenya illee ni dhaggeeffatu kota waliin irreeffannaa namni bakkuma jiru walitti dhufe waan tokkittiin Oromoo sirriitti walitti qabaa jiru aadaa isaa irreeffannaa kana walitti dhufee bakka jiru nu bira qofa odoo hin ta'in bakka jiru walitti dhufee waggaatti yeroo tokko waan godhannu kana irratti walaa gahuu jedha kanuma. Hedduu galatooma dhaggeeffattoota keenya keessummoota sadii obbo Abdataa Hoomaa Awustiraaliyaa Meelboorn irraa adde Angaatuu Baalchaa biyya Hoolaand irraa obbo Hundasaa immoo Noorwee irraati. Dama farda ajanyati yago dago kanara kumambati shashi kallo kadada gidini kesa yago dago dukeni jikumbara kana esa shashi kallo kadada gidini kesa yago dago dukeni jikumbara kana esa yesa go manuola yesa go sanyada yesa go samana yesa go anasiwaya yesa go amajake yesa go yadu yesa go geore yesa go adau yesa go yesa go yesa go yesa go sine bisa sinabaru kota dunia ramar sine bisa sinabaru kota dunia ramar 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 kota dunia ramar. Dhimma irreechaa irratti mariin goonutti fufa dhaggeeffattoota keenya amma immoo nama biraan toorarraa qaba obbo Aliyyi Galatoo. Obbo Aliyyi Galatoo gamaa isaaniitiin irreechaan maal isaaniif akka ta'e nu ibsuudhaan eegalu. Waan hedduu irreechi nanaaf tokko eenyummaa kiyya achi keessa arga jechuudha. Maaliif afaan kiyya argaa, uffata kiyya argaa, nama na fakkaatu argaa, vaaliyuu kiyya achi keessa arga jechuudha. Kanaaf ufargaa jechuudha. Ufargaa kiyya waan achi keessa an ufargu anatu achi keessa jira naa jechuudha. Aliyyitu addunyaa kana keessa bakka qabaatee jechuudha. Eenyummaa kiyya jechuudha. Eenyummaa kiyya waan jiruufi kanaaf irreecha akka itti ilaalu akka eenyummaa kiyyaatti ilaala karaa tokkoon. Karaa biraatiin bakka namni martuu akka tokkotti yookaan immoo qixatti
akka saba tokkootitti akka nama biyya tokko qabuutitti bakka namni itti wal arguutti illee fudhadha. Kabiraa bakka biyya argite waan biyya kiyya ibsu tokkotti illee fudhadha malkata jechuudha. Malkata amma alaabaa tokko yoo argitu yookiin ammoo waa wayii yoo argitu biyya wayiitii wali hiita jechuudha. Yeroo kubbaallee ilaaltu yeroo waa wayiillee ilaaltu biyya wayii qaabatta. Irreecha yeroo argu biyya na qaabsisaa jechuudha. Warra kiyya na qaabsisaa jechuudha. Karaa biraatiin irreecha jechuun namni martuu nama gammachuu qabu nama nagaaf deemu marga qabatanii waa adda addaa qabatanii gammachuu qabanii nyaatanii hin eebbisanii waan adda addaa isaan godhan kanarraallee akka nagaya fa'a waa qofa fooyaaduu irratti wal gargaaruu irratti hawwii gaarii qabaachuu irratti waan akkasii waan arguuf jecha bakka nagaa itti argadha jedheet yookiin immoo bakka namni Oromoo hedduun gammadee nagaa argatee itti galu jedhee fabbikka jechuudha. So kanaaf irreechin waan hedduu jechuudha. Gabaabumatti irreecha jechuun nama addunyaa kana keessatti teessoo bakka wayii qabu jechuun waa hedduu qabaatee waan amma jedhaa kanneen. Mariin dhimma irreechaa irratti obbo Aliyyiif namoota kaan waliin goone kanaan hin xumuramu qophii keenya roobii dhufu keessatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf qophiin hundee kanuma waan nu dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Qopheessee kanan dhiyeesse Annaabasaa Waaq jiraati. Qophii yaafe waliin ammas waarii gaarii. Dinnu hankaat, liyolinnu hankaat, dallaa lamaanii achumannu hankaat, waaqi guji gurraacha garaa garbaa ati nuu dhage, eetu nu owwaad, biyyi keenna naga, namni naga, galti naga, fuudhuu taneerumtu naga, kuntamaa daarimuun naga, barsiisuu kabaratu naga, eegaa ijoollee teenna, isinilleen aadaa teenna guddiftanii guddadha, ilti gurraattiin arrabni hamaan isinirraa haa godhu, eegaa eebballee fudhattanii, nyaattanii, untanii, gara tapha keessanii xiqqaa.
Qophii fayyaa hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa akkam jirtu? Qophiin fayyaa hawaasaa torbanitti si'a tokko wiixata isinii darbu amma dhiyaata. Qalbii yookaan hamlee of cabsuun balaa inni fiduu fi dhibee furmaata kanaa akkasumas qabiyyee fayyaa ilaalchiseeti mata dureen har'aa. Akka nu caqastan isin affeeraa muuziqaa kanaan itti ceena. Qalbii yookaan hamlee jabaa qabaachuu fi dhiisuu akkuma abbaan ofitti himedha jedhama. Fakkeenyaaf ani waan danda'u jedhanii gad of qabuun qalbii of cabsuu ta'a. Yeroo baay'ee namoonni qalbii ofii of cabsan gammachuun itti hir'ata. Deebii ammoo ofirratti amantaa dhabu. Waan hojjetanis ittiin quufan. Qalbii cabuun ammoo daafirummaa fi akkasumas sababa malee waa hunda sodaachuu fi dhibee sammuu garagaraatti nama geessa. Yeroo hunda waan gaarii hojjetan jejachuurra of xiqqeessuu, hojii ofii tuffachuu, hojii ofii akka inni aayinaa mishaa hin qabnetti of ilaaluu, of ceephaa'uun kun hundi mallattoolee qalbii cabuuti. Akka qorannoon adda addaa agarsiisutti. Namni tokko yoo qalbiidhaa cabe ofiif jireenya jeeqamaa keessa jiraata. Hariiroo maatiitu laafa. Hojiis ta'e barnootatti laafuu fida. Namni qalbiin cabe tokko namaa wajjin hariiroo uummachuurraa fagaata. Sababiin isaas namootaan wal arganii yoo haasawan tarii waliin dubbatanii amanee amansiisuun ni dhiba. Yeroo baay'ee qalbiin cabe waan haaraa tokko yaaluurraa sodaa qabaata. Rakkoo keessa darbuufis ofirratti amantaa dhaba. Haa ta'u malee sababoota qalbii cabuu fidan keessaa beektonni yommuu himan kan akka jireenya gammachuu hin qabne dhiibuu, maatii keessaa waliigalteen dhibuu, barnootaa fi hojii irratti hamlee jabaan hojjechuu dadhabuu, dhibee dhukkuba adda addaa fi akkasumas ijoollummaarraa eegalee jireenya gammachiisaa hin taaneen guddachuu fi kan kana fakkaatan irraatii jedhu. Dhibee qalbii cabuutti furmaata gochuuf utuu fagaatee mallattoolee armaa olitti tuqne hin agarsiisin ogeessa fayyaa ofii waliin dubbachuu feesisa. Qalbiin ofii cabuu fi waaraa ta'uu akkaataa abbaan itti of ilaalu yookaan of kaa'uu fi jireenya yookaan bu'aa ba'ii namuu umurii ofii keessatti keessa darbe irratti rarra'a. Qalbii ofii waaraa gochuuf yookaan ol kaasuuf ani homaa waan faayidaa qabu hin dalagne jedhanii ofitti himuurra waan mishaa ofitti himuu barbaachisa. Rakkoo kanarra aanuufis gorsi biraa maatii yookaan jireenya ofii kan namoota biroon dorgomsiisuurraa of qusachuudha. Namni kamuu akka adda addaatti uumame, akka adda addaatti jiraatas, namuu mata mataatti mirgaaf dirqama jireenya kan ofii akka qabu beekuu feesisa. Waan gaarii hojjette hin awwaalin, garuu jajadhu, caalaa hojjechuufis tattaafadhu. Kennaa addaa ofii keetii qabduuf gatii itti kenni, akka warqeetti ilaalladhu. Yaaddoof dhiphinaan of miidhurra waan bu'aa qabu wayitti eda'amu hojjechuun sammuu ofii boqonnaa kennuufiin yeroo hunda gaabbii keessa deddeebi'uurraa nama oolcha. Waan darbe duukaa yeelalluurraa of tiksi, kan darberra kan dhufutu caala. Egeree jireenya boruuf waan gaarii hojjedhu. Dhibee qalbii cabuu fi hamlee dhabuurraa rakkata kan jedhamu namni waa hojjechuuf humna laafuu yookiin hojii yookiin barnootas ta'e waan duratti hojjetutti hamlee dhabee boodatti deebi'u, utuu itti fufuu barbaaduu, fuulduratti deemuu fedhu garuu mogoleen bu'uu, utuu hin hojjenne ofumaa taa'ee of kumatuu fi of gatuufaati. Rakkoon kun karaan itti furamuu danda'u kan biraan hiriyaa amanan waliin dubbachuun fala itti barbaadu.
warreen ogummaa nama jajjabeessuuf deebisanii daandii jireenyaarra nama buusuu danda'an waliin mari'achuu danda'ama. Kun akkanaan utuu jiru fayyaa jechuunoo maali yoo jenne fayyaan waa 3-4 caalaa of keessaa qaba. Fayyaa jechuun dhukkubsachuu dhiisuu yookaan dhukkubni namarraa fagaachuu jechuu qofa miti. Namni tokko qaamaa fi qalbiin hamleen hariiroo ollaa fi maatii akkasumas hawaasa bal'aa waliin qabaatan hunda dabala. Jireenyi namuu keessa darbu gammachuu fi bu'aa ba'iin garaagaraa jireenya namaa miidhagsuu fi miidhuu keessatti ga'ee guddaa qabaata. Fayyaa guutuu qabaachuuf wanneen feesisan keessaa hagi tokko maatii ofii keessatti hariiroo gaarii qabaachuu, hiriyoota qabaachuu, sochii qaamaa garaagaraa keessatti hirmaannaa gochuu, nyaata fayyaalessaan sooramuu, hamlee qabaachuu fi kooti kan jedhan qabaachuu yookiin sense of belonging, akkasumas galii qabaachuu fi bakkaan ga'uuf gahaatti hojjechuuf kan kana fakkaatan. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa hawaasaa kanarraa asumarratti raawwata.